barsiisu magaalaa sana keessa beekamaa kan ta'e abbaan qabeenyaan tokko sooressi tokko Simi'oon inni lamxaamichi gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos keessummaa guddaa taasise mana isaatti maaddiidhaaf waame. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis Simi'ooniif ajajamee yeroo gara mana Simi'oon adeemu magaalaa sana keessatti cubbuu ishee kan beekamu kan himameef namni hundi addunyaan hundi kan dhagaachan ishee reebuudhaaf qophaa'ee cubbuu ishee waltajjii irratti kan himame dubartiin takka waaqa kana gooftaa kana gara mana Simi'oon seenuusaa gaafa isheen dhageessu urgooftuu qarshii 300 qarshiin 300 bara sana keessatti akka miili'eena 3 harraa kana gatii guddaadha bittee gara mana Simi'oonitti seente. Akkuma seente miila gooftaa irratti kuftee imimmaan isheetiin miila gooftaa dhiquu eegal shurrubbee isheetiin dhaqna isaa haxaa'uu eegal urgooftuu sanas cabsitee dhaqna gooftaa irratti yeroo isheen firfirsitu Simi'oon inni sooressi suni Simi'oon inni gooftaa mana isaatti waammate suni osoo raajaa ta'e dubartiin tuni cubbamtuu akka taate hin beeka tureeyyu. Akkamitti dubartii cubbuudhaan guutamte kana ofitti fixisaa gaafa miila isaa harkaan qabdu gaafa isheen shurrubbee isheetiin sukkuumtu gaafa isheen urgooftuu gatii jabeessa kana bittee urgooftuu maallaqa ejjummaatiin sassaabame kanaan bittee yoo qaama isaa irratti dhangalaastu akkamitti ofii isaarraa hin dhawwanne jedhee gaafa Simi'oon gumgumu yeroo kana gooftaan Iyesuus Kiristoos Simi'oon hoy waas gaafachuun barbaada jedhe inni si abarsiisa dubbadhu jedhe. Abbaa qabeenyaa tokkotu ture. Abbaan qabeenyaa kun namoota lamarraa liqii qaba. Isa tokkorraa qarshii 500 isa tokkorraa immoo qarshii 50 qaba. Jarri kun lamaan isaanii waan kanfalan gaafa dhaban lamaan isaaniitiif hin dhiise. Jara lamaan kana keessaa abbaa qabeenyaa kana kamtu irra jaalata jennaaniin isa baay'ee dhiifame sanaa jedheen. Gaafa kana dhugaa dubbatteerta. Maarree dubartiin tuni cubbushi guddaadha. Cubbushi baay'eedha. Haa ta'u malee dubartiin cubbushee guddaa ta'e kun hojii ishee guddaa kanaan amantee ishee guddaa kanaan dhuftee boosseerti jedheen. Simi'oon hoy jedhe yeroo nani gara mana keetti seenu ati nagaayyuu nan gaafanne isheen garuu edda seente kaastee miila koo dhungachuun dhiisne. Yeroo nani gara mana keetti seenu kaasee ati bishaan harkaayyuu naan fijjisiisne isheen garuu mimmaa isheetiin miila koo dhiqxee. Ati zayitayyuu mataa koo hin dibne isheen garuu urgooftuu dhaqna koo na dibde. Kanaaf jedhe yaa dubartiin nanaa cubbuu keessii dhiifameera jedhe. Galanni ulfinni waaqa kanaaf haa ta'u. Cubbuun kee siif haqameera siif dhiifameera jennaan warri maaddii irratti dhiyaatanii turan sun cubbuu namaa kan namaa dhiisuu danda'u kun eenyudha jedhan. Inni cubbuu namaaf dhiisu kun ilaalsota waaqayyo dubartiin tun dubartii cubbuudhaan keessi ishee madee dubartii cubbuudhaan keessi ishee cabeedha. Garuu jaalala Kiristoosiin kiyyeeffattee cubbuu isheetiif gaabbii galuudhaaf yeroo gara gooftaa deemtu dubbiin Simi'oonii fi dubbiin jarreen maaddiirra dhiyaatanii jiran suni madaa ishee kaleessaa sana caala ishee madeesse. Warri gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuun keessii dhiifame jedhe.
namni seenaa kana hin beekne hin jirtani. Namni seenaa dubartii kanaa hin dhageenye hin jirtani. Mee barnoota keenya guduufudhaaf dubartiin tuni cubbuun ishee kan isheedhaaf dhiifame waan kara gooftaatti deemteefidha. Karam waan deemteefidha. Kara gooftaa jedha. Karam waan adeemteefidha. Gara gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ejaa isheen deemte. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos cubbuun keessii dhiifameera jedheen. Dubartiin tun akka isheen karaa gooftaa adeemtuuf maaltu ishee kakaaseeraል? ምእመናን እቺ ሴት ኃጢአታ የተሰረያለት ወደ ጌታ ወደ አምላካ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሄደች ወደ ጌታ እንድትሄድ ወደ እውነተኛው መድኃኒት እንድትሄድ ወደ እውነተኛው ማሪ እንድትሄድ እቺ ሴት ምንድነው የገፋፋት ካል አንደኛውና የመጀመሪያው የክርስቶስ ፍቅር አስገድዷት ነው። የማ ፍቅር አስገድዷት? የክርስቶስ ፍቅር በሉ። የማ ፍቅር አስገድዷት? ልብ በሉ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናል ብሎ እንደተናገረ ሁሉ እቺ ሴት ወደ ስምዖን ቤት የገፋት የኃጢአታ ብዛት ብቻ ሳይሆን የክርስቶስ ፍቅር ነው። የማ ፍቅር አልኳችሁ? የማ ፍቅር? የክርስቶስ ፍቅር ነው። እቺ ሴት ዓለም ስገፋ ሰዎች ሲያገሏት ይልቁንም ደግሞ የእሷ ሕሊና ሲወቅሳት ወዳኔ ነው የምለውን እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወዳኔ ነው እኔም ደግሞ ሸክማችሁን አቃልልላችኋለሁ የምለውን ያን የይቅርታ ድምፅ የልባን በር ስመታ ያለምንም ፍራቻ ይሁዳ ስምዖን ይወቅሰኛል ደግሞ ሰዎች ያፌዙብኛል ብላ ሳትጠራጠር የክርስቶስ ፍቅር ከውርደት ፍርሃት በላይ ስለበረታባት ወደ ክርስቶስ ሄደች። እሱም ደግሞ በነፃ ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻልና በሰላም ግቢ አላት። ክብርና ምስጋና ለዚህ ጌታውን አመስግኑት። dubartiin tun gara Simi'oon akka deemtu kan ishee taasise inni jalqabaaf inni tokkoffaan jaalala Kiristoosin kiyyeeffamteeti. Jaalala eenyutiin kiyyeeffamteeti? Jaalala eenyutiin? Ilaa saba Waaqayyoo. Dubartiin tun akkuma qulqulluun Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 gubbaarratti jaalalli Kiristoos na dirqisiiseera jedhee akkuma dubbate dubartii tana gara mana Simi'oon kara gooftaa akka deemtu kan ishee dhidhiibe cubbushee qofa osoo hin taane jaalala Kiristoosidha. Osoo biyyi lafaa ishee dhiibu, osoo namoonni ishee abaaranu caalatti sababa cubbuu hojjetteef keessi ishee osoo ceephaa'u sodaa tokko malee gara gooftaa Yesuus Kiristoositti adeemte. Simi'oon na abaara dabalees namoonni achi jiran na salphisu jettee hin sodaanne. Sababbii isaatiif jaalalli Kiristoos sodaa cubbuu sana caala keessa ishee gubeera, keessa ishee cinqeera. Ijaateef karaa gooftaa ni adeemte sodaa tokko malee. Saba Waaqayyoo sababa cubbuu keenyatiif sodaanne yoo ta'e dhiifama argachuu hin dandeenye. Tarii cubbuu hojjechuu dandeenya, balleessuu dandeenya, yakkuu dandeenya. Waaqayyo dhiifama naan laatu jettanii sodaatinaa. Waaqayyo kan jibbu akkuma cubbuu hojjennetti gaafaafnudha. Yoo nuti sababa cubbuu keenyaatiif akka dubartii kanaatti sodaa tokko malee, qaanii tokko malee Waaqayyo keessa koo beeka. Waaqayyo cubbuu koo naa dhiisuudhaaf Waaqa amanamaadha jennee yoo amanne Waaqni dubartii sanaan nagayaan adeemu jedhe sun anaaf isiniifis cubbuu keenya nuu dhiisuudhaaf Waaqa amanamaa
maal maarree dubartiin tun sodaa malee karaa gooftaa deemte hin boosse cubbusheetti himatte yeroo kan kaffaltii tokko malee cubbu keessii dhiifameera nagayaan gali jedhe galanni foqodhaan guddaa waaqa kanaaf haa ta'u galata galchaafi sababa cubbusheetiin jaalala Kiristoosin waan kiyyeeffamteef karaa gooftaatti adeemteerti. Inni lammaffaan dubartiin tuni gara gooftaa akka adeemtu kan ishee taasise kan ishii jaalatu waan argatteef kan ishii maal godhu waan argatteefi kan ishee maal godhu kan ishee jaalatu jedha kan ishee maal godhu ilaa saba Waaqayyo dubartiin tuni magaalaa sana keessatti namni hundi kan ishee jibbe namni hundi kan fuula irraa galagalfatedha nama hundaan kan abaaramtedha kanaaf Simi'oon osoo inni maaraajate dubartiin tun nama akkamii osoo taate ofitti hin dhiyeessuyyuu jedhe namni hundi kan ishee dhiibe biyya isin jibban keessatti nama isin jaalatu argachuun hammam carroomudha nama nu jibbu gidduutti nama nu jaalatu argachuun hammam carroomudha nama isin dhiibu gidduutti nama ofitti isin dhiyeessu argachuun hammam carroomudha saba Waaqayyo nama isin ifatu gidduutti nama isin kabaju argachuun maal carroomudha maarree dubartii tana biyyi lafaa dhakkaachaan ishee waraanuuf osoo eeguu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu jaalalaan ishee waame maalidhaan ishee waame maalidhaan ishee waame akka namaatti har'an geenyu saba Waaqayyo har'aan kan nu ga'e eenyudha cubbuu keenya osoo nutti lakkaayin irra daddarba keenya osoo irra kaayin waame har'aan kan nu dhaqqabse eenyudha dirree eebbaa kanarratti eebbaan kan nu waame eenyudha galanni maqaa isaatiif haa ta'u jaalalaan kan nu waame akkuma raajaan raajicha Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 3 irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedhu barreeffameera እግዚአብሔርም ከሩቅ ተገለጠልህ እንዲህ አለኝ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ስለዚህም ደግሞ በቸርነት ሳበውሽ ይላል ኩኖ Waaqayyo fagoodhaanatti mul'ate akkasiif jedhee natti dubbateera jaalala bara baraatiin si jaaladheera kanaaf jaalalaan si waameera jedha jaalala akkamiitiin si jaaladheera jaalala akkamiitiin si jaaladheera waaqa jaalala bara baraan nu jaalate galanni maqaa isaaf haa ta'u galata galchaafi kanaaf dubartiin tuni osoo namni ishee jibbu Simi'oon ija jibbaatiin ishee ilaala balbala baneef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu laphee dhiifamaasaa baneef maal galanni waaqa kanaaf haa ta'u laphee dhiifamaasaa eenyuyyuu balbala isinitti haa cufu saba Waaqayyo eenyuyyuu daandii keessan isinitti haa cufu Waaqayyo garuu laphee araaraa laphee dhiifamaa nu baneera maal edda galateeffachuu keessan deemne sagalee keessan ol kaasati galateeffadhaa kan ishee jaalatu ija argatteef dubartiin tun karaa gooftaa deemte marree waaqni ishee jaalatu sun cubbuu isheef dhiise bilisaan ishee gaggeesseera inni sadaffaan dubartiin tun karaa gooftaa akka adeemtu kan ishee taasise inni kan waliin caalchisne ta'uusaa ijaa hubatteef kan maaliin goone ta'uusaa kan waliin caalchisne jedha kan maaliin goone ta'uusaa kan waliin caalchisne ta'uusaa namni fuula ilaalee murteessuu danda'a namni haala ilaalee murteessuu danda'a saba Waaqayyo namni eenyummaa keessan ilaala namni sanyii keessan ilaala namni qabeenya keessan ilaala namni uffannaa keessan ilaala namni bifa keessan ilaala Waaqayyo garuu laphee keenya ilaala maal keenya ilaala maal keenya ilaala saba Waaqayyo laphee keenya ilaala osoo Waaqayyo akka namaa ta'e osoo Waaqayyo fuula namaa uffata namaa qabeenya namaa kan ilaalu osoo ta'e
har'a eentu dirree barratti sassaaba malaata har'a eentu dhiifamaaf waama malaata kanaaf yoo namni isinitti murteesse abdii hin kutinaa hin dhibbatinaa saba waaqayyo sababbiisaatis namni fuula keessan ilaala waaqayyo murteessuudhaaf nama waliin caalchisu kanaaf mitire roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaa irratti waaqayyoon nama waliin caalchisu jedha waaqayyoon nama maaliin godhu mee sagalee keessan wal kaasa wal wajjiniin jenna waaqayyoon jedhaamni nama waliin caalchisu nama maaliin godhu mee waaqa waliin caalchisne kana maqaa isaatiif galanni haa ta'u waliin caalchisu kanaaf namni haala laalee fuula laalee murteessuu danda'a kanaaf dubartiin tuni karaa mana Sime'oon yeroo adeemtu waaqa hundumaa beeku dura dhaabbadheera jettee amante kanaaf gadoof qabummaa guddaadhanis ani hundan beeka jechuu keessaa baate yaa waaqayyo situ hunda beeka jechuu eegal gabanaan koo cubbuun koo si duratti kan beekameedha kanaaf naa dhiisi jettee marree waaqni waaqotaa abbaan dhiifamaa si dhiifameera nagayaan gal jedhee bilisaan si gaggeesse galanni maqaa isaatiif haa ta'u kan waliin caalchisne ta'uusaa ijaa hubatteef inni afraffaan dubartiin tun karee gooftaa akka adeemtu kan ishii taasise maalidha yoo jenne amma namoonni sun ishee beekan caalaa gooftaan akka ishee beeku ijaa beekteef amma namoonni ishee beekan caala amma Sime'oon ishee beeku caala amma namoonni magaalaa sanaa ishee beekan caala gooftaan akka ishee beeku ijaa beekteef har'a namoonni tokko cubbuu isaanii dukkana keessatti dhoksuu danda'u qulqulluun Phaawulos maal jedha Ibroota boqonnaa 4:13 gubbaa irratti wanti fuula waaqayyoo duraa dhokachuu danda'u tokkoyyuu hin jiru jedha dhugaadha dukkana uffannee cubbuu hojjechuu dandeenya nama dhokannee cubbuu hojjechuu dandeenya waaqayyo garuu daqiiqa tokkoof amma libsaa ijaatiif isa dhokachuu hin dandeenya waa'ee cubbuu gooftaan fixee beeka amma isaan ishee beekan gooftaan waan ishee beeku karaa gooftaan adeem cubbuu ishee himatu yaa gooftaa koo amma isaan na beekan caala ati na beektaa kanaaf ati na dhiisi jennaan gooftaan ishee dhiise galanni maqaa isaatiif haa ta'u kanaaf amma namoonni sun ishee beekan caala gooftaan akka ishee beeku ijaa beekteef kara gooftaa keenyaa deemtee cubbuu ishee himatteetti inni shanaffaaf inni dhumaa dubartiin tun kara gooftaa akka deemtu kan ishee taasise waaqayyoon caalmaa harkaatiin kan murteessine ta'uusaa ijaa beekteef waaqayyo caalmaa harkaatiin murteesse osoo gooftaan caalmaa harkaatiin murteesseeraati ta'e silaa dubartii sanaaf dhiifamni hin kennamu ture sababbiisaa abbaan manichaa Sime'oonitti murteesseera cubbamtuudha jedheera warri maaddii irratti dhiyaatanii turan sunis namni dubartii tanaaf dubbate hin jiru maala dubartiin tun mee dogongorteerti kan jedhan hin jiru sababa cubbuu isheetiif hunduu sagalee kenna magaalaan guutuun dubartiin tun cubbamtuudha jedhanii gaafa sagalee kennan gooftaan garuu akka isaan dubbatanitti akka sagalee isaanitti hin murteessine kanaaf mee raajaan waaqayyoo qulqulluun Isaayyaas macaafa raajichaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 gubbaa irratti waaqayyoon akka ijaan argee fi akka gurraan dhaga'eetti murteessu jedha namaaf dhiisa waaqayyo osoo waaqayyo akka ijaan argee kan murteessu osoo ta'e akka jarri sun ba'i jedhanitti dubartii tana mana sana keessa hin baasa ture namoonni kun itti murteessan isheen cubbamtuudha jedhan gooftaan garuu dhiisaadha tarii dubartiin tun cubbuu ishee baay'eedha sababa hojii isheetiin garuu sababa isheen gaabbii galte kunoo cubbuun ishee dhiifameera jedhee bilisaan maaloo galanni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u dhiifameeraaf jedhe kanaaf
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos caalmaa sagaleetiin kan murteessine ta'uusaa ijaabeetteef karaa gooftaa deemte inni dhumaa inni jaaffaan dubartiin tun akka gooftaa karaa gooftaa akka deemtu kan ishee taasise waaqa cubbuu namaaf dhiisu ta'uusaa ijaabeetteef maali namaa kan namaa dhiisu cubbuu namaa kan namaa dhiisu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13 gubbaa irratti namni cubbusaa dhokfatu gatii hin qabu namni cubbusaa himatu garuu araara waaqayyoo ni argataa jedha araara eenyu argata ila saba waaqayyo dubartiin tun urgooftuu sana duwwaa qabattee kana gooftaan deemne dubartiin tun urgooftuu sana qofa hin cabsine laphee ishii cabsitee imimmaan gaabbii roobsite imimmaan isheetiin miila gooftaa dhiqxe shurrubbee ishiitiinis dhaqnasaa hinaxaawute yeroo kana maarree sagaleen dhiifamaa suni sagaleen samiirraa suni sii dhiifameera amantaan kee si fayyiseera nagayaan keli sagaleen jedhu sun dubartii sanatti mame galanni boqomaa guddaa maqaa isaatiif haa ta'u waaqa cubbuu namaaf dhiisu ta'uusaa ijaabeetteef gara Simi'oon adeemteerti ilaa saba waaqayyo har'as waaqayyoon anaaf isin gidduu jira har'as waaqayyoon akkuma fuullee dubartii kanaa dhaabbate anaaf isin gidduus dhaabbateera fuullee keenya dhaabbateera har'a Simi'oon balbala baneera dubartittii sun immoo laphee ishii banteetti isin waaqayyoodhaaf maal keessan bantanii turan laphee keessan immoo balbala keessan bantanii waaqayyoodhaaf laphee keessan banaafi sagaleessa yaa mucaa koo gara koo kootu ni jedhu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 26 sun har'as anaaf isiniin nu waamaa jira akka dubartii kana kara gooftaa keenya gara Yesuus Kiristoos deemne boonyee kadhannee urgooftuu gaabbii dhiyeessine cubbuu keessii dhiifameera akka nuun jedhu fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u kan cubbuu namaa dhiisu kun eenyudha? Galanni fulfinna waaqayyoof haa ta'u.